Gobas atoo waaqani qabdamoon qabdu. Qaba. Waaqayyoon keetii fi kan Yesuus tokko walitti waaqayyoo tokko wali waaqessanii mi? Yan argat. Gobas kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa qaba waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqni waaqa ni qaba. Ada jitu movie. Maqaa isaati wal. Yaa raawwatte siigal seeti galatoomi. Achirratti sirraatti mura inshallah. Eebbifame nama waaqayyo. Silaa sagantaan kan takka waliin turu namni biraan arrabsa. Kootu gara gooftaadha. Gara Yesuus Kiristoos waaqayyo qaba. Fudhatte Yesuus Kiristoos akka waaqayyoon qabu ni beekta waaqayyo akka waaqessu. Gaala farra jiru waaqessaa ture. Eka samii irratti miti lafuma kana irra turee deeme Yesuusi. Waan jedhe ati lafa kana irratti Yesuus waaqessamu waaqayyo Yesuus waaqessita. Amma ati kana fudhatta lallabaa wangeelaati yaarte amma Yohaanis irra kan jiru namni Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo ta'uusaa hin amanne itti faradama jedha kana maal goota? Ilma kam ayyee ilma naam ilma waaqayyoon dhalche moo ilma waaqayyoon uume moo ilma waaqayyoon guddifate? Yeesuma kana maal goota? Akka barbaadde jedhi namni Kiristoos ilma waaqayyo ta'uusaa hin amanne. Ani abbaa kiyyarraa hin daladhe waaqayyo dhiira na godhe akkaan daladhu harmee tiyyarraa gadaamessa isii keessa ji'a sagal ture na godhe waaqayyoon abbaadha yeroon jedhu abbaa haadha kiyya wajjin rafee miti kan na uummate jechuudha. Dubbii isaatiin bishaan dhangalaasan irraa dhiira ta'e naan jedhee atilleen akkasumatti harmee ta'eetirraa abbaa kee jiddu dhiira ta'e jedhee argamsiise. Yesuus Kiristoosis abbaa malee haadharraa dhiira ta'e jedheeni waaqayyoon argamsiise. Miti? Miti? Amma gaafii gabaaban kana maal gootaan siin jedhe namni biyya lafaatti akka faradamneef. Biyya lafaatti akka faradamneef. Waan akka wangeelaatti karaa Yesuusin akka wangeelaatti asaffa ati ilma waaqayyooti moo ilma waaqayyooti ilma seexanaati moo ilma waaqayyooti? Ani ilma waaqayyooti seexanarra maal namirraa qabdi nabi waaqayyoon abbaan harmee teetii hojii rafeetis qunnamti saalaa godhee si dhalche moo dubbii isaatiin dhalatte? Dubbiidhaan dhaladhe. Gobas Yesuus Kiristoos dubbii eenyuutiin dhalate? Fada seexanaatiin Maryam irraa dhalate moo? Siin du'a bara baraarraa si oolchuuf dhufee dhalate haa dhufu waan fadarraa haa dhufu waan jedhe Yesuus Kiristoos fada eenyuutiin waaqayyo abbaarraa dhiiratee argame. Fada waaqayyootiin. Gobas kanaafuu uumamaa jechuun fada waaqayyootiin ati akkamitti waan fada waaqayyootiin argame tokko akkamitti waaqessuu dandeessa ree gobasii kiyya? Waaqayyoodha kaafumaaf naan jedhe minni olii dhufe. Maalin jedhu Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodhan jedhu bakkuma takka wangeela kanarraa yaa asaffaa koo ani waaqayyoodha kan jedhu yoo fidde anaatu galgala kana si wajjin fudhata gooftaadha waaqayyo jedhee Yesuus Kiristoos itti amana. Yohaannis guutummaan isaa waa'ee waaqayyummaa waaqayyo. Saami guutuu guutuu kana addaati qo wal irrisnaa qoy guutuu kana amma hin guuttanna irraa hiichaar jira. Saffaa gaafadhe. Gaafadho iyyee. Kiristaanaati. Asaffa. Nagumaayi. Jirtaa galata akkama boo. Guutuu akkamati. Waa'ee si gaafachuu barbaadeeni. Ni na gaafadhu guutuu koo. Maal ture beektaa gaaffiin koo? Yesuus qofatu ilma waaqaati. Ati musliima guutuu koo. Amma kana naa deebis maaliif hin jedheetta? Seera ba'uu keessatti boqonnaa isaallee yoo hin dagadde Israa'el ilma koo isa hangafaa jedhe. Ameen. Eebbifame. Israa'el ilma koo isa hangafa. Isa akkas jedhu hin jiru. Seera ba'uu keessa isa akkas jedhu hin jiru. Eenyutu jedhe? Eenyutu jedhe? Waaqayyo jedhe gaa. Waaqayyo. Israa'el eenyunni? Israa'el ilma koo isa hangafa hin jedhu seera ba'uu keessatti hojjetaa wangeelaadhaa miti ati. Tokko Israa'el kun eenyudha reen? Israa'el eenyu? Dura baruu qabna kaa Israa'elicha. Wayi. Otoon bariyyoo na keessatti hojjetaa wangeelaa taate Israa'el wangeela keessatti maal akka ta'e akkamitti amma gaafii kee hoggaana gaafachuu kaatu Israa'el kun eenyudha? Israa'el kun uummata Israa'el warra Museen geggeessaa turanii jechuudha. Lakki indo gongorte. Israa'el saba Museen geggeessaa ture miti. Israa'el kan jedhame. Israa'el kun eenyuun seete?
Seexaanichi Yaa Yerusaalemitti isa geesse. Eenyu Yerusaalem isa geesse? Seexaan no seexaan. Akkam godhee geesse Yesuusin? Bama Yerusaalem geesse tun taane bari. Akkam godhee geesse. Loodhaan. Waan bu'aan kun faa gurbaani. Udah, jawab apa aja kan Waan jedhe. Okay, maali Milan Jerusalem Milan geesse moo Seexaanii Milan lafa irratti akka fadhannee fura. Seexaanii Yesuus yaabbatee geesse moo konkolaataan immoo harreen geesse Jerusalem. Waaqayyo siif haa dhiisu. No, amen. Anaafeetiif illee haa dhiisu. Yesuusitu Jerusalem Seexaana geesse moo Seexaanatu Yesuus Jerusalem geesse? Hubachuu barbaadda asitti moo? Naa deebis akka jedhu wangeelli akka jedhu waan caafame ani waan hin caafamne sirraan fudhadhu anitti illee waan hin caafamne irraan fudhatin akka jedhu gartee Seexaanichi immoo Yesuus gartee immoo Seexaanichi immoo Yesuus gartee Yesuus Yerusaalemitti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra dhaabe jedhe. Eenyutu Yerusaalem geessee achi ol baasee fiixee mana qulqullummaa sana irra dhaabe? Kuni amma jechichi maal inni seete? Akkasumatti qaamumaan Yesuus fuudhee achirra gubbaarra ba'e otoo hin taane. Hafuura ol baase? Hafuura. Okay. Hafuura jechuun. Yaada. Jechuun hafuura jechuun abbaa hasaab keessa bulee jechuudha ustaaz akka seexani nama keessa seentu keessa Yesuusin keessa bulee jechuudha. Keessa seenee fuudhee mi hafuura? Ay. Miti. Kennaa maal fuuldura yoo dhaabbachuu hin danda'u. Amma qoy gara warra amma dubbiin sii galtee. Okay, hin geessee takka jedhi. Maqaa isa ajaa'iba gartee. Okay. Yani dhimmamanii akka si eeganiif ergamoota isaa siifin abboomaa kan jedhan dubbii dhugaatti dubbate moo dubbii dharaatti dubbate Yesuusitti Seexaanni? Siifan abbooman jenne siif abboomaa. Akka eenyurraa dhagee akka Waaqayyoon isaa abboomamu eessa beeka Seexaanni? Seexaan barsiisa dhugaati. Yesuus barsiisu jira. Yesuusitti lallabu jira bar. Inqifaati maanta maal jechuuf gufuu ta'uuf dhufe gufuu. Gufuun ta'ee jechuun akka amantoonni irraa barataniif malee Yesuus rakkisa akkasii qabaatee yookaan waa'ee seexanaatiin rakkina qabaatee miti bar uummata kun barsiisuufi. Okay, amma isaan siraanis amma kunis sigalee Yesuus Seexaanni olii gad deemu nuti. Okay, waan sigal. Waaqayyo abbaan Yesuus akka waaqa ta'ee beekamoo akka ilma isaa ta'ee beeka? Waaqayyo abbaan moo? Maal irra deebime? Waaqayyo abbaan kan ergamaa Waaqayyo gara Maryamaa erge Yesuus Kiristoos kuni akka ilma ta'ee beekamoo akka Waaqayyo ta'etti isa beeka? Akka Waaqayyo ta'es beeka, akka ilma ta'es beeka. Akka Waaqayyo ta'e raganaa kan? Ansiifin kan akka gartee inni gartee waaqan ta'in Waaqayyo abbaan akka ilmatti beeku, akka gartee namatti beeku, akka ilma Maryamaa ta'etti beeku. Yohaannis tokko dubbisi qaama rakkina qabare. Yohaannis akka takka irratti Waaqayyo abbaan dubbate Yesuus gartee waaqa, Yesuus gartee ilma Waaqayyooti jedhe. Yohaannis tokko dubbisi. Ergama Waaqayyo gara Maryamaan dhufne. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dubbisi. Gurbaa bakka abbaan Waaqayyoon itti dubbateen sin jedhe Waaqayyoon dubbate. Ergama Waaqayyo eenyu biraa dhufe? Waaqayyo biraa. Waaqayyo biraa dhufe mi? Miti? Waaqayyo kan biraa dhufe? Waaqayyo kan biraa dhufe? Yohaannis tokko dubbisime. Yohaannis tokko sagalichi jalqaba waan nuti muduroo ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaatii Waaqayyo ture jedha. Jalqabumaa jalqabee. Maatiin gootaree kanarra maa dheebotta? Maal dheebonne hin beelaaye malee. Waan jedhe. Kana bakka. Waan jedhe. Ergamaan Waaqayyo san Waaqayyo kan biraa dhufe? Sagalichi dura Waaqayyo ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Yohaannis irra hin jiru bar. Ergamaan Waaqayyo Luqaas keessatti Luqaas takka 30 irratti ergamaan Waaqayyo gara Maryamaa dhufe maal jedhee Maryamaan? Maal jedheeni?
Maryama dubbate moo dubbanne ergamichi? Dubbate malee. Waaqa deessa jedheen moo ilma deessa jedheen? Ilma deessa jedheen. Ilmaan gammachiise moo waaqa kanneef? Ilmaan gammachiise ilma kanneef moo waaqayyo kanneef Maryamaadhaaf ergama waaqayyo gaafa dhufe. Jarri kun Musee, Abrahaam, Salamoon, Daawit jarri kun hundi biyya lafaa jaarraa takka keessa turan moo jaarraa adda addaa keessa saba isaanii keessa turan? Jaarraa adda addaa keessa turan. Jarri jaarraa adda addaa ture kuni gartee jaarraa adda addaa ture kuni sabni yeroo adda addaa ture san bara Museedha waaqayyo beekuudhaaf karaa Abrahaamiin beekan moo karaa Museetiin beekan? Karaa wangeela beeku malee maali? Museen geggeessadha bar Abrahaamis geggeessadha. Okay, Abrahaam wangeela kana barsiisu ture? Naata maal barsiise rebbo? 66 akkana qabatee barsiisu ture deddeemee lallabuu ture? Laakki jechuun akkasatoo hin taane bari. Okay, waan si gaafa ani wallahi ani jechuun mana barumsaa nama deemta ani waan hin jechuun kun siif hin galle afaan biraa kamiin si godha waan siin jedhe Abrahaam saba isaa keessaa maal godhu ture? Saba isaa keessaa moo? Saba isaa keessa yeroo jiraatu san maal godhaa ture? Waaqayyoolii tolfamaatti amanaa ture. Warra waaqayyoolii tolfamaatti amanan xaa'oota warra amanatan keessa ture Abrahaam dura. Aboo waan siin jedhe maal keessa ture? Abrahaam saba isaa keessatti maal godhaa tureen siin jedhe goobasi. Hojiin isaa maal ture? Saba isaa keessatti moo? Maal raawwachaa ture? Hojii waaqayyoo maal raawwachaa ture? Waaqayyoof ajajamuu, waaqayyoof abboomamuu. Ilmaan isaatiif maatii isaatiif saba isaatiif maal godhu ture? Bakka waaqayyoof abboomamuudha, waaqayyoof ajajamuudha. Isa boodammoo ilmaan isaa karaa inni hordofu. Maatii isaa barsiisu, saba isaa barsiisu, waaqayyoo tokkicha san barsiisu. Waaqayyoolii gartee waaqeffamu gartee harkaan bocame muka irraa tolfame kanarraa dhoorgee gara waaqayyoo tokkichaa yaamuu ture moo turre? Ture. Museenoo akkanuma ture moo turre? Museenis akkasuma ture. Yesuus Kiristoos gaafa dhufe biyya lafaa warra koolootaa badan waaqayyoolii tolfamaarraa wal ajjeesuurraa eenyurraa gara waaqayyoo tokkichaa gara abbaatitti gartee na hordofa karaanis ana jireenyis ana jedhee gara waaqayyooti yaamaa ture moo turre Yesuus? Waa miirasii fayyisuuf dhufe inni immoo waan fedhe haa taatu abbaa bira fayyisuudhaafis karatti yaamuudhaafis hamtuurraa dhooguudhaafis akka isa duuka bu'anis akka waaqayyo abbaa beekan Yesuus godhuu ture moo turre? Ture sirrii. Fadha ofii duuka bu'eeti gartee uummata kana yaamuu ture moo itti lallabuu ture moo fadha waaqayyo duuka ajajameeti? Fedha waaqayyo. Allaqa islaama jechuun kan namni fadha waaqayyo raawwatu dhume fadha waaqayyo raawwachuu ture. Obas. Akkasin deebiste. Asaffaa laata ohim laata. Hallelujah. Akka isa. Lafaroo jedhe. Ana ko malchite gurba. Eega. Hundi isaanii muslima qabuwaas. Akkasi walla atillee muslima bar namni hundi islaamummaa dhalatan waaqayyoof ajajamaa ta'e namni dhalata. Ati seexanaaf ajajamta islaama jedhama ammoo hojii ati waan islaamummaan sirraa barbaachisan hin raawwattu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf abiyyiin muummee ministeeraati jedheetiin amana. Abiyyi biyya faranjii jira abiyyi seeraa biyyi jala hin deemu. Walii gallee? Okay, mallas biyya lafaarra hin jiru muummee ministeeraa jettee amanta moo amantu? Kanaafuu amma waaqayyoof ajajamuun muslima nama taasisaa jechuudha. Yes, absolutely. Absolutely.